Namni afaan qawweetiin biyya bulchaa jiru umrii aangoo isaa dheereffachuuf walitti bu'iinsi sabaa fi amantii biyyattii keessatti akka babal'atuuf karra saaqaa jira. Tibba dabre godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa kanneen dhiheenya leenjifamuun babbaafamanii fi milishoonni gandaa waliin ta'uun lubbuu qeerroowwan hedduu galaafatan ammas cimsanii itti fufaniiti jiru. Kana malees qaamota hidhatan birootiin uummata nagaa irratti ajjeechaan jumlaa raawwatamaa ture. Gabaasa addaa keenya har'aatiin taateewwan tibba dabre Oromiyaa keessatti mudachaa turan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Onkololeessa 23/2020 Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dargaggoonni 5 humna tikaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaatiin ajjeefamanii turan. Tarreen maqaa dargaggoota kanneenii Araarsoo Kabbadaa, Yisihaaq Zalaalam, Raagu'eel Haayiluu, Seeyfuu Kadirii fi Heenok kan jaaman waraana sirnichaatiin ajjeefaman. Dargaggoonni kunneen balleessaa qabaatanii osoo hin taane sababii Oromoo ta'an qofaaf jumlaan ajjeefaman. Ajjeefamuu dargaggoota kanaatiin wal qabate televezyiiniin arraata mootummaa bilxiginnaa ta'e OBN lixa Oromiyaatti abbaa torbee irratti tarkaanfiin fudhatameeti jira jechuun dargaggoota barnoota isaanii malee dhimma biroo quba hin qabne mootummaan maqaa dharaa moggaasuufiin kan yaadatamudha. Guyyaa keessa sa'aatii 5 walakkaa naannoo sa'aatii 5 walakkaatti eeroo uummanni nuu kenneen abbaan torbee nama 4 arallee ergaa fudhatanii namoota adda addaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf qophii isaanii xumuranii mana keessatti taa'aniitu jiranu. Mana jarri kireeffatanii dhoffatanii taa'aa jiran sana eeroo uummanni nuu kenneen mana sana marsine namoota sana dhukaasa hedduu wal irratti gaggeessineen booda namoota sana nama 4 iyyuu achi keessatti tarkaanfiin irratti fudhatame hojiidhaan ala taa'anii jiru jechuudha. Sadaasa 14 2020 godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti ammoo namoota konkolaataan imalaa turan keessaa kanneen lakkoofsaan 46 ol ta'an irratti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota saba Gumuzirraa akka ta'anii fi taatee kana keessa hoggantoonni murna humnaan biyya bulchaa jirus dursanii osoo quba qabanii uummata keenya ficcisiisanii jiru jiraattoonni Matakkal OMN bilbilaan dubbise. Osoo ajjeechaan kun Matakkal keessatti hin raawwatamin dura itti aanaan muummee ministeeraa yeroon aangoon isaa irraa dabarte obbo Dammaqaa Mokonnon sabni Amaaraa hidhachuu qabaa jechuun ifaan ifatti dubbate. Ergasii haalli godinicha keessa jiru kan duraanii caalaa hammaataa dhufee jechuun komatu jiraattoonni godinichaa. Haaluma wal fakkaatuun gaafa Sadaasa 3/2020 godina addaa Oromiyaa Walloo aanaa Daawwaa Caffaa keessatti humnoonni liyyuu haayilii naannoo Amaaraa dhukaasa uummata nagaa irratti banan lubbuun namoota 4 battalumatti dabarteeti jirti. Godina Booranaa magaalaa Yaabelloo keessattis maqaa shanee qulqulleessine jedhuun poolisoonni addaa Oromiyaa weerara jiraattoota magaalaa Yaabelloo irratti banan lubbuu namaa galaafatan. Ajjeechaa jumlaa godinaalee Oromiyaa keessatti raawwatamaa turee fi jiru OMN jala bu'ee hordofuun hawaasa biraan gahaate jira. Gama biraatiin labsii xumura gabrummaa qeerroo Oromiyaatti yammee wal qabate Arsii lixaa magaalaa Ajjee keessatti gaafa Sadaasa 21/2020 namni obbo Fanjaa Wayyaa Jaamuu dhukaasa poolisii Oromiyaatiin irratti banameen lubbuun isaa dabarteeti jirti. Labsii fincila xumura gabrummaatti badabre Oromiyaa keessatti hojiirra waliin wal qabate magaalaa Ajjee keessatti hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa Ajjee keessatti dararamaa turan keessaa kanneen lakkoofsaan 200 ta'an tarkaanfii qeerroon mana hidhaa irratti fudhatteen akka gadi lakkifaman ta'eeti jira. Labsuma kana hordofuun dirree dhawaa, dirree xiyyaaraa, Gursum, Langay, Qobboo, Dadarii fi Awwadaay dabalatee kanneen hafan biroo hedduu keessatti lubbuun qeerroowwan baay'ee waraana murna shiftaa Abiy Ahmadiin hoogganamuun dabarteeti jirti. Ajjeechaa baha Oromiyaa magaalaa Awwadaayitti raawwatameen wal qabate
walumaa galatti lubbuun namoota 7 dabartee kan jirtu ta'uu maddeen keenya garasii irraa qulqulleeffanneeti jirra. Awwadaayitti kan ajjeefame namoota 7 yoo ta'u dirree xiyyaaraatti namoota 2tu wareegame. Qobboo nama tokko, dirree dhawaattis nama tokko, aanaa haroomayaatti illee nama tokko, langee keessatti illee akkasuma nama tokkotu ajjeefame ture. Isaan keessa tarreen maqaa namoota magaalaa Awwadaayitti ajjeefamanii Abdusalaam Abdallaa, Osaamaa Ahmed, Gammachuu Muktaar, Hayyuu Yuuyyaa, Musaab Nasraddiin, Kaaluu Miftaa fi kanneen maqaa isaanii hin baramin biroo humnoota tikaa sirnichaatiin kan ajjeefaman ta'uu isiniif gabaasuun keenya kan yaadatamuudha. Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuutti ammoo gaafa onkololeessa 19 2020 poolisoonni addaa Oromiyaa fi milishoonni araddaa waliin ta'uun dargaggoo Asad Ahmed Jaamu lubbuu isaa galaafatani. Akka maddeen naannicharraa qulqulleeffannetti dargaggoota Oromoo gaafa onkololeessa 16 2020 humnoota mootummaatiin dhahamanii madaayan keessaa dargaggoon Asadoo Ahmed gaafa onkololeessa 19 lubbuun isaa kan dabarte ta'uu oduuwwan keenya kan dabaran keessatti isiniif gabaasneeti turre. Dargaggoonni humna mootummaatiin dhahamanii madaayan kunneen hospitaala Galamsootti dabarfamuun yaalamaa turanillee miidhaan itti hammaachuun riifariidhaan gara hospitaala waliigalaa Adaamaatti dabarfamuu kan yaadachiisan maddeen dargaggoo Asadoo Ahmed miidhaa irra gaheerraa dandamachuu dhabuun guyyaa onkololeessa 19 2020 lubbuun isaa du'aan addunyaa kanarraa boqatteeti jirti. Dargaggoonni dhahaman kunneen erga hospitaala Adaamaatti riifar ta'anis akka hin yaalamne dabballoota sirnichaatiin dhiibbaan irratti taasifamaa akka ture maddeen ibsaniiti jiraniim. Sochii qeerroon magaalaa Machaaraa gaggeessaa turan keessatti namoota adda durummaan hirmaachaa turan kaadiroonni sirnichaa xiyyeeffannaa keessa galchuun barbaacha irra kan turan ta'uu OMN dhimmicha jala bu'ee hordofee isiniif gabaasaati ture. Qopheessaan Faayizaa Iliyaasi, ogeessi teeknikaa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaal nu faana ta'uun horaa bulaa.